Boca dhaabbii qaama namoota tokko tokko ilaaltanii miidhagina boca qaama isaaniitiin boojamtanii bocni qaama koo osoo akkas naaf ta'e jettanii yaaddanii beektu? Maarree icciitiin isaa mana jiimii deemtanii miseensa ta'uu fi sibiila kaasuu meeshaalee ittiin ispoortii hojjettan qabaachuu miti. Mana keessan teessanii cochoominaan waan har'a viidiyoo kanaan qabannee isiniif dhiyaanne yoo hojiirra oolchitan isinis wanta dhaabbiin qaama keessanii nama hin boojneef hin jiru. Maatiin yeroo fayyaa baga nagaan dhuftan. Mana keenyaaf haaraa yoo taatan immoo subscribe gochuun maatii yeroo fayyaa ta'a jecha garma viidiyoo keenya irratti waliin haa ceenu. Puushaappiin irree keenya gara olii fi xiyyeeffannoo laphee keenya irratti kan hojjennu ispoortii bu'uura jabeenya qaamaa fakkaachuu danda'a. Haa ta'u malee karaa sirriin yoo hojjetame meeshaaleen qaama irra jiran hundi ni fayyadamu. Puushaappiin bakka hundatti hojjetamuu danda'a. Sadarkaa dandeettii kamuu waliin akka wal simatuuf sirreeffamuu kan danda'amuu fi bilisa ta'edha. Puushaappii hojjechuuf bakkaa fi ogummaa filachuun hin qabdan. Bakka feetanitti iddoo dhiphaa ta'etti dalaguun ni danda'ama. Puushaappiin meeshaalee qaama keenyaa hunda ni hojjechiisa. Isaan keessaas muraasni kanneen armaan gadiiti. Isaanis laphee, irree, meeshaalee garaa fi sarbaa miilaati. Puushaappiin gosa sochii qaamaa mijataa bakka feetanitti hojjechuu dandeessanidha. Meeshaa ittiin hojjettan yookiin miseensa jiimii ta'uu isin barbaachisu. Akkasumas fedhii sochii qaama keessanii guutuu fi dhaabbii qaama sirreessuuf meeshaalee akka sirratan barbaadan irratti xiyyeeffachuun dalaguun ni danda'ama. Gosootni puushaappii kanneen armaan olitti eerree fi kan namootni kutaa qaama isaanii filachuun hojjetan ta'us qaama keenyaaf faayidaa adda addaa ni kenna. Isaanis kaaloorii gubuuf, gateettii fi kutaa dugda keenyaa gara gadii miidhaa irraa eeguuf, madaala qaama keessanii fi teessuma keessan fooyyessuuf, ispoortii fi atileetiksii keessatti dandeettii xumuruu keessan dabaluuf puushaappiin akkamiin dalagama? Puushaappii akkatti dalagdan hin beektan yoo ta'e yeroo jalqabaaf bitaa isinitti galuu danda'a. Haa ta'u malee yoo itti bartan baay'ee salphaadha. Akkuma sochii qaama kamuu karaa ittiin jabeenya qaamaa argannu keessaa isa tokkodha. Kanaaf haala armaan gadii kanaan dalaguun dhaabbii qaama keenyaa sirreessuun ni danda'ama. Tokko, qaama keessan soroorsuun karaa fuulduraa lafa qabachuun eegala. Harka keessan qixa gateettii keessaniin soroorsaa lafa qabadha. 2. Luka keessan lamaanuu wal bukkee yookiin inchii 12 addaan fageessaa tursaa ulfaatina keessan quba miila keessan irra ta'aa jechuudha. 3. Dugdi keessan sarara sirrii kan uumee fi ulfaatinni qaama keessanii qixa sirriin lukaa fi harka keessan irra ta'uu mirkaneessaa. Ija keessaniin gara lafaa harka keessan lamaan gidduu ilaala. 4. Ciqileen keessan digirii 90 irree fi harka keessan gidduutti uumuun gara lafaatti gadi buusaatii ol bakka turetti deebisa. 5. Bu'aa gaariidhaaf yeroo gadi buutan sekoondii 2 suuta jedha. Yeroo ol deebitan immoo sekoondii 1 keessatti ol deebi'a. Puushaappii dalagdanii hin beektan yoo ta'e gara girgiddaa deemuun harka keessaniin girgiddaa qabachuun luka keessan lamaan addaan fageessuun yaaluu dandeessu. Dandeettii dalaguu keessan adeemsa keessa cimsaa deemuun xiyyeeffannoo naannoo meeshaalee sirreeffamuu qabu irratti xiyyeeffachuun baay'inaa fi saffisa ittiin dalagdan cimsaa deemaa qabdu. Harkaa fi lukaan dalaguun isinitti yoo cimaa ta'e harkaa fi jilbaan dalaguun adeemsa keessa fooyyessuun gara puushaappii sirriitti fiduu dandeessu. Puushaappii meeshaalee sirriitti irratti xiyyeeffachuun dalaguu yoo barbaaddan fakkeenyaaf harka keessan walitti butuun yeroo baay'ee diyaamand puushaappii jedhamuun kan beekamu meeshaalee laphee keessanii guddisuun ni dandeessu. Harka keenya addaan fageessinee yoo dalagne immoo bal'ina laphee dabaluun ni danda'ama. Kana lamaan gidduutti jijjiiruun yoo dalagne puushaappiin sochii qaamaa guutuu kennuu ni danda'a. Puushaappii dalaguun keessan akka fedhe haa ta'u garuu meeshaalee qaama keessanii bakka adda addaa irratti xiyyeeffachuun dhaabbii qaama keessanii miidhagaa fi kan nama hawwatu gochuun ni danda'ama. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya amma asitti yoon waliin turtan isinitti toleera jechuudha. Osoo xumurtanii hin bahin dura yeroo fayyaa laayikii fi subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuquu hin dagatinaa. Yoo akkas gootan viidiyoo keenya itti aanu akkuma gadhiifneen dursee isin bira ga'a. Waan daawwattaniif galatooma.